Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. How you guys? How are you doing guys? What's up guys? Are you okay? I hope so. Are you fine? I hope so. My dear sisters and brothers, today we're gonna just catch up within very amazing and miracle titles. It is about what? It is about direct speech and reported speech. Do you know about this topic, guys? Today, in the will of God, we're gonna learn deeply about this topic. Kabamtoonni daawwattoota chaanalii Ako English with Oromic. Akkam nagaa jirtu fayyuma keessan isin jecha akkuma torbaan dabre beellama isiniin sennatti guyyaadhaa barumsa baay'ee barbaachisaa fi Ingiliffa keessatti ijoo Ingiliffaa yookaan immoo ijoo giraamarii keessaa tokko kan ta'e kan barataan baay'een wajjin ta'an baay'ee taappikii daarektii fi riippoortii barachuudha. Maybe this topic might be just take us more than a month. Maybe topic kun yeroo baay'ee nu gaafatu hundaa hanga hin daamen ammoo daqiiqaa xiqqochisiisnee yeroo gabaabatti fixuu yaalachuudha. Toppiin kun barattoota kutaa torbaa ol jiraniif baay'ee barbaachisaadha. Especially warroota high school yookaan immoo high institution yookaan immoo warroota university keessa barataniif baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf mee toppii kana maal akka ta'e walumaan ilaalachuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyatti na wajjin turaan yeroo hundayyuu affeera kiyya channel kiyya subscribe like share gochaa na wajjin turaa isin churban. Okay, now let's get started without further ado. Haasaa baay'ee dhiisurraa haasawurra mee sagantaa keenya kalatti maan haa jalqabnu. Now, when you learn just direct speech and report speech, actually there are two ways that we can just, by the way, just we can express or report what a person say to another person. Why direct speech fi report speech yeroo barannu karaa lamaan ibsina jechuudha. There are two ways that you can just express a report to another person. Karaa lamaan ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf waan ati naayis tokko nama biratti yeroo himu haala kamiin ibsa. Okay, fakkeenyaaf alalluti Mr. A jira. Okay, here is Mr. B jira, here is Mr. C jira jechuudha. Karaa lamaan ittiin haasaan tokko haasaye kan ittiin ibsinu karaa lama. Tokko directii fi reportii. Direct speech fi report speech yookaan immoo reportii maqaa isaa kan biraa indirect speech jedhama jechuudha. Karaa lamaan haasaa namaa ibsina jechuudha. Tokko directidha, tokko immoo indirect. Fakkeenyaaf Mr. N haasaa wayii yookaan immoo icciitii wayii yoo natti hime haasaa natti himan kana nama biratti yoo report godhe yookaan immoo nama biratti yoo hime Mr. B kun maal ta'a? Indirect jechuudha. Haasaa Mr. N haasa'e kun akkuma jirutti report yoo goone osoo wanti karaan balleessin osoo dubbii tokko kana minuutti osoo wanti karaan ittiin dabalin osoo raan hir'isin akkuma jirutti quotationii keessa kennee Mr. B itti hima jechuudha. Mr. B ammoo fuudhee maal itti hima? Mr. C itti hima jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mr. N just direct godhee yeroo godhu Mr. B bira yeroo ga'u direct jechuudha. Mr. B bira yoo godhu ammoo indirect jechuudha. Indirect jechuudha. Okay. Why direct speech fi report speech yeroo barannu just we can karaa lamaan ibsina. Here is tokkoffaa direct speech saying is exactly what a person has said. Direct speech walumaa galatti jechuudha. Wanta namni tokko jedhe akkuma jirutti jechuudha without changing osoo wanta karaan hir'isin akkuma dabarsu jechuudha. Fakkeenyaaf ani barsiisaadha yoo sin jedhe fakkeenyaaf ani barsiisaa yoo sin jedhe isatti yoo hime inni illee nama biratti yeroo himu inni barsiisaa jedhee hima malee haala biraa dubbatu hin danda'u jechuudha. Akkuma jirutti dhaamsa dabarsuu qaba jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf we write direct speech by using quotation marks. Hima keenya kana keessa yookaan immoo hima direct kana quotationii keessa kenna jechuudha. Yeroo namatti nusan quotationii kenna akkuma jirutti quotationii keessa kenna jechuudha. Quotationii jechuun maal jechuudha? Mallattoo kana jechuudha. Mallattoo kana yookaan immoo mallattoo akkanaa kana jechuudha. Okay, Amerikaanonni yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa keessatti quotation lamaan fayyadamanii warra British ammoo quotation tokkoon fayyadama. Almost message isaa lameenuu tokkuma jechuudha. Okay, akkuma jirutti garuu ammoo quotation keessa kaa'u jechuudha. Okay, kanaafuu direct speech jechuun saying exactly what a person has said jechuudha. Direct speech haasaa nam tokko haasa'e akkuma jirutti mallattoo quotation keessa kaa'u jechuudha. Indirect ammoo a person reports what a person says to another person.
indirect gochuun ammoo akkuma reefta isin jedhe Mr. B'n kun Mr. C't yeroo himu report godhaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf for instance fakkeenya salphaa isin kenne nama wayii interview na godhe okay media irraa yookaan naannoo kee dhufee interview na godhe inni ammoo asii yeroo naa biratti report godhe yookaan ammoo namoota media keessa jiran yookaan ammoo bakka biraa jiranitti yeroo waa'ee kiyyaa akkas jedhee report yeroo godhu indirectly fayyadamnaa jechuudha. Okay walumaa galatti directly gara report jijjiiruudhaaf there is some basic rules. Directly gara report jijjiiruudhaaf seera 4 yookaan immoo seera 5 jira jechuudha. Seera 5 kaniin yoo baranne maybe directly gara report jijjiiruun baay'ee salphaa jechuudha. Mee seerota kaniin osoo ilaalin duratti yeroo hundayyuu we don't write in direct speech within quotation marks. Direct speech yookaan immoo directly gara indirect yeroo jijjiiru quotation mark keessa hin jiru jechuudha. Quotation mark yookaan mallattoon quotation mark jedhamu kun keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf mee basic yookaan immoo direct gara report yeroo jijjiiru mallattoowwan muraasa mee walumaan haalaallu. In a report speech. That means when we change direct speech into report speech, you have to follow at least 4 rules. Why direct speech get a report yookaan immoo direct gara indirect jiruudhaaf seerota 4 yookaan immoo seerota 3 hordofuu qabda jechuudha. Seerota 4 keessaa tokko here is tense change. Tokkoffaan active gara passive jiruudhaaf. Active gara passive gaafii si kenname gara biratti yookaan immoo gara indirect yookaan immoo report gochuudhaaf tokkoffaan seerati beeku qabdu tense. Kana jechuun dursa kaati ilaaluu qabdu kan jijjiiramu qomaadha tense jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf tense tokko tense garami jijjiirama. Jecha namni tokko sinjere tokko nama biratti himuudhaaf report eege jennee yeroo jijjiiru gara wanta dabre gara fuulduratti jijjiiraa jechuudha. Fakkeenyaaf wanta past wanta present gara simply dabarsanaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo kaleessa timee jiraatte hadha yoo report gootu past tense ta'a jechuudha. Gochi kee wanta kalee waan ta'eef past tense ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf tense tokko tense biratti yeroo jijjiiru mee walumaan haalala. Fakkeenyaaf direct gara report irra jiru. Direct into report. Yeroo goonu tokkoffaa kan jijjiiramu tense simple present tense dha. Mee exercise isaa more laala kun theory dha. Yoo example si kenne baay'ee isinii galee yaada. Tokkoffaan kan jijjiiramu tense dha. Tense tokkoffaan fakkeenyaaf tense meeqa jijjiirama? Tense 7 jijjiirama jechuudha. Tense 7 jijjiirama jechuudha. Tense 7 kan tokkoffaan tense simple present tense. Tense simple present tense gara tense kam jijjiirama? Gara tense simple past tense jijjiirama jechuudha. Gara tense simple past tense. Wanti jijjiiramu jira. Tense jijjiirama. Pronoun jijjiirama. Positive adjective jira. Akkasumas immoo adverse frequency and also time expression yookaan immoo yeroo leen jijjiirama jechuudha. Kanneen keessaa tokko kan barannu tense change jechuudha. Kanaafiyyuu simple present tense gara jijjiirama gara simple past tense. Fakkeenyaaf osoo fakkeenya tokko isinii kenne fakkeenyaaf okay I am a teacher. Okay, himni kun example. I am a teacher jedhu kun report godhuu sin jedhee inni barsiisaadha barsiisaa jedhiiti ibsi report godhuu sin jedhan fakkeenyaaf he said that he said that ayin kennallee galatti jijjiiramu qaba hin baranna fuuldura baranna he bakka ayin waa lama jijjiirama he yookaan immoo she jijjiirama jechuudha. Kanaafiyyuu he said that he tensi kun tensi kaminni tensi simple present tense. Himni I am a teacher jedhu tensi simple present tense dha. Gara simple past tense yeroo jijjiiramu amin kenni gara jijjiirama was jijjiirama jechuudha. So he said that he was a teacher jettaan jechuudha. Okay, I am a teacher ani barsiisaadha. Yeroo hima kana report gootu kuni quotation keessa gala. Okay, yeroo report goonu immoo quotation keessaa hin baha. He said that naan inni akkas jedhe. He said that he was a teacher. Inni barsiisaa tureenne report goona jechuudha. Kuni akkaataa example itti jiru fuulduratti waa'ee kanaa ni baranna jechuudha. Kanaaf amma I am gara jijjiirame was jijjiirame jechuudha. Was tense kaminni tense past tense jechuudha. Kanaaf hundinuu akkamitti jijjiirama jechuudha. Example isaa 7 yookaan immoo yeroo itti aanu ilaallaa jechuudha. Kanaaf simple present tense himni kun simple present tense dha gara jijjiirama simple past tense jechuudha. Kanaaf report kana maal ta'ee jira simple past tense ta'ee jira jechuudha. Kanaaf example isaa fuulduratti ilaalla. Kanaaf present continuous tense ammoo past continuous tense jijjiirama. Present perfect ammoo
past perfect jijjiirama. And the simple past tense ammoo past perfect jijjiirama. Kaitaan ammoo past continuous tense ammoo past perfect continuous jijjiirama. And past perfect ammoo matammaan isaa jechuudha. Past perfect it is remain unchanged jechuudha. Past perfect jijjiiramu. Okay, matama sad deebisa jechuudha. Okay? Past perfect isuma past perfect jijjiirama jechuudha. Matama sad deebi'aa jechuudha. Garuu waan jijjiiramu jira. Sabeettiin kunniin taayimiin yeroon kennamu kunniin jijjiirama. Garuu ammoo tensiin jijjiirama jechuudha. Past perfect gara past perfect jijjiirama jechuudha. Okay, the last one is simple future. Tense simple future present conditional jijjiirama. Present conditional jechuun akka kan gara kuch, kan akka may gara might, kan akka must haatu, kan akka shall should kunniin jijjiirama jechuudha. Waa'ee kanniin fuulduratti ni barana jechuudha. Walumaa galatti seerota direct report yeroo jiru keessa tokko tense jira. Tense jijjiiramuu qabachuu dirqama kun. Tense yoo jijjiiramin sun direct jijjiiramu yookaan immoo report jijjiiramu jechuudha. Kanaaf tense kana awwaala sammuu qabadhaati. Eega sammuu qabatanii raabatan immoo jijjiiruun baay'ee salphaa jechuudha. Walumaa galatti barumsi kiyya kanadha. Waa'ee direct speech fi waa'ee report speech kana fakkaata. Kuni beezidha. Waa'ee isaa deeply ganaa baranna. Kanaaf dursa kana beekatti kana qabadhaati. Eega satti booda immoo isinii galadhee abdii qaba jechuudha. Kanaaf barumsi keenya kana irratti kan laalle direct gara report yeroo goonu tokkoffaan kan jijjiiramu qabu tensedha. Tensin kenna simple tensin gara simple past tense, present continuous tensin gara past continuous tense, present perfectin gara past perfect, and simple past tensin gara past perfect, and past continuous tense ammoo gara past perfect continuous tense da. Simple future ammoo gara present conditionally, akkasumas ammoo past perfect ammoo garuma past perfect jijjiirama jechuudha. Barumsi kiyya kana dhaabsin qopheesse kana fakkaata. Yeroo taanu sirnaan barannaa, gabbuunee barannaa. Kuni introduction dha. Agarumaaf nagaan naa turaasan jechuudha baada. Bye. Love you all guys.